Akkam jirtan nageenyi kiyyaa balali'ee qilleensarraan isin dhaqqabu isiniin jedha. Hopefully sagalee kiyyaa qulqullinaan dhageettan jedhee abdiin qaba. Dhaamsa gabaabduu akka xiqqoo dabarfachuuf jechuudha. Dhaamsi kunillee keessattuu warra Yaman keessa jiruuf jechuudha. Asiin dura sagantaa tokko karaa Zuumiitiin yaallee intarneetiin Yaman stable waan hin ta'iniifi nama baay'ee argachuu hin dandeenye. Garuu namoonni keessaan ammoo viidiyoon dubbadhee dhageenyee haasaa isin gootan dhageenyee jettanii namoonni baay'een naa barreessaa jirtu jechuudha. So qabxii afurii shanii takkarraa sanuma irratti isin dubbachuu dhaamsi kun akka warra Yamanaa ga'uu barbaadaa jechuudha. Namoonni fira Yamanii qabdan namoonni nama Yamanitti beektanii rakkoo ijoollee gahaa jiru akka wanna kana jala deemaa jirru hin beektanii bira naa geessaa jedhee isin kadhadha jechuudha. Saniin dura otoo Yamanitti hin ce'inii wanni acknowledge gochuu barbaadu tokko yoo jiraate barruu addis irratti bahee jedhe irratti jumlaadhaan namni keenya Walloo keessatti 100 akka du'e hedduu garaa nama raasee jedha argaa jirraa irratti hadha press statement baasnee jirra jechuu kasanii ka Walloo ka Wallaggas jechuudha ka Saawudiis argaa jirra jechuudha. So sanuma jalqaba jechuu barbaadeetiin karaa Yamanitti yoo deebi'ee jedhe dhaamsi kun dhaamsuma gabaabaadha. Akka dhaabbilee adda addaa IOM ta'ee Red Cross ta'ee UNHCR ta'ee dhaabbilee adda addaa wajjin akka haasaa jirraa turre illee nima beektu. So wanni nama isinitti himuuf deemu haasaa san keessaa wanna isin fayyada jiru jechuudha. Wanna ammoo irratti komitiin keenya godhaa jiru rakkuma biyyi mara keessa jiru Yaman qofa keessaa miti. Garuu akka namni keenya of duuba deebitanii of laalaaltanii jechaadhe ofillee hariiroo kiyya toon balleessini waan isin fayyadu jedhu dubbachuu barbaadee jedha. Because miila wal jalaa butuun kuni waan heddummaatuuf nu keessatti kanuma shakkeetiin anillee of eeggachaa dubbachuu barbaadee jechuu kiyya. Tokkoffaa irratti hadhi guyyaan nu biraa 15 ji'a Febraarii jechuudha 7 booda yoo yaadannu taate Maarchii 7tti anniversary namoonni 400-500 ol du'an boombii Huutiin darbiteen ka du'an sagantaarra qopheessaa jira jechuudha. Yaadannoo irratti saniin alatti barruu adda addaa baasnee jira jechuudha. San duratti illee raawutii slave garbitti deemaa ture jaarraa 19ffaa keessa 17ffaa keessa karaa san qabatee namni keenya hadhallee karaa Yaman kanatti dhufaa jira jechuudha. Saawudii hojii harki guddaa harki 99 hojii soqa deema jechuudha. Namni keenya kan garas ka deemu garuu karaa kana keessatti rakkoo hedduutu nama mudataa jira argaa jiru jechuudha. Sanillee qabatannaa nu qabadhaa gaafa 6 yookiin gaafa 7tti sagantaa irratti marii goonaa kaampeenii adda addaa illee godhaa jirratti pilaan godhaa jirra jechuu barbaadeetiin. Lammaffaa irratti ammoo wanni clearly isinitti himuu barbaadu tokko jiraate. Of course otoo akka fedhii kennaati nama mara gargaarree jenna. Nama maraaf dubbannee jenna. Ofii garuu capacity san hin qabnu. Akkuma maakni jedhee luka 2 qabaataniif muka 2 koranii jedhan. So kanaafuu maakni biraa ka faranjii ammoo maal jedhaa? He who is everywhere is nowhere. Inni ka bakka mara jiru eessayyuu hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu waan qabnu suutaan haga humna keenyaa haga alanshuu dandeenyu qabannee deemaa jirra jechuu qabannee deemaa jirra jechuudha akka dhaabaatitti. Kanaafiyyuu isin dura deebinee dubbadhee jira. Namni directly nuti wajji dalagaa jirru kan information irraa fudhataa jiru keessattuu bakki biraallee ni jira karaa Arafaatiin ka dhufaa jiru. Arafaatiin dalagama irratti ol barree malee hariyyaatti jetaatee otoo hin ta'inii hojii nu laaffisti. Ijoollee faranjii tanniin afaan Oromoo hin beekne dookimantii qabatamuu barbaachisu isitu nuuf fudhataa jira. So asiin namni 99 yoo na dubbistan hommata akka isinii godhuu hin danda'u. Because issuun irratti dalagaa jiru issuu Yaman qofaa miti. Yaman sagantaa sadaffaarra jira. Issuun irratti dalagaa jiru issuun irra ollaan dalagaa jiru issuu dippiloomaasii fadha akkasiiti. So as
mootummaa Ameerikaa kan wajjin mootummoota adda addaa wajjin paarootiin keenya tokkoffaa lammaffaa sadaffaan illee isuma jechuu dandeenya. Isa kanarratti ittiin madaalamnu kanaafuu isa kun lammaffaa irratti rakkoo uummata keenya biyyaa baasee Saawudiis ta'e Yamanis ta'e poolitikaas ta'e hiyyummaadhaan biyya baasaa jiru Empire Itoophiyaa keessa jirti jechuudha. Sani lammaffaa irratti jechuudha. Sadaffaa irratti obviously gara keessan kanatti dhufaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu maaloo anatti dhufuu otoo hin ta'in yookiin immoo tareessatillee ijoollee adda addaatti daarreetti tokko otoo hin ta'in karaa arafaatiin otoo gootanii hojii nu laaffisee jira jechuudha. Hojii hedduu nu laaffisee jira. Kappaasitiin qabu namna hedduutu dhaamsa dhiisaa jirtanii anaafillee piraayiveetli dhiisaa jirtanii fookasiin kiyya Yaman irratti miti. Yaman irra akka dalagaa jiru ijoollee tana. Ani walgahii irratti normaal dhamanii ka dalagaa jiru. Keezii holii qabaa jiru. Isiniif akkaataa amma chaaptaratti aanu isinii himnee jedha. Yaada kana otoo baay'ee bubbuleen badiin isin dubbadha jedhee dhufe jechuudha. Kanaafiyyuu please karaa arafaatiin godhaa. Karaa arafaatiin godhaa. Karaa naaf godhaa jechuu barbaadee jechuudha. Okay, qabxii sadaffaa irratti so warroota IOM'n biyyatti ijoollee galchitu jira. IOM'n biyya Yemenillee waan haasaa waliin qabnuu fi wanni nuun jedhaa jiraniif wanni isin nuun jedhaa jirtan xiqqoo waliin madaaluu dhabee jedhee IOM qofaa miti ijoollee waan tokko ka beekuu qabdanii nu kijibsiisuun isiniifillee nuufillee hamaadha. Waan tokko yoo nutti himtan dhugaa irratti murtaa'uu qabdan, dhugaa irratti hirkatuu qabdan. Sinigalee wanni kun ta'e yoo jedhan because laalama waan tokko irra dubbanneetiin IOM'dhaa fi Doctors Without Bordersiin information wal fakkaatu nu kennee ka Oromoo irraa dhufe ammoo information xiqqoo dagalee ta'etu dhufee jedhe. Kijiba jechuun miti garuu eeggachuu akka qabnu barbaadeetiin marattuu warroota kara tokkoffaa IOM'n nama volunteer biyyatti galuu barbaadu kanneen I think yeroo biraa bal'isnee deebinee dubbannaa isaanii dubbadhuyyuu karaan baramuuf deemaa jiran nevertheless akka dubbachuu barbaadee jedhu ijoollee biyyatti galchite information keessan I think arafaan nu kennitee jirta nama 4 nama 6 beekna nama 4 nama kaawwan kaafe information arafaatii kenna contact keessan barbaadne jechuudha because dhimma keessan jarri qarqaarree jirra jedhu qarqaaramanii jiran jedhu asiin ammoo qarqaaramne ka jedhu waan jiruuf wanna sanii haga dandeenyu hunna isin ta'uu waan barbaannuuf please nu dhaqqaba warra biyyatti galtanii yookiin ammoo nama biyyatti gale karaa Yemenirraa karaa IOM'n galchite yoo beektanii nuufi maa jedha hanga jala deemnee because jalqaba yoo galanii wanna kennamuuftu jira warra karaa ofii fedhiidhaan galu kana wanna sanii jala buunee waan fooyyee adda addaa godhaa jirru jechuudha. Karaa meekara dhumaatti yoo deebi'ee qabxii dhumaa irratti lamaan tokkotti yoo deebi'ee jedhu dhiyeenya kana akkuma jedhe Red Cross illee IOM illee UNHCR illee waliin dubbanna dhaabbate kana qofaa miti kabiraallee waliin dubbannaa jirra. Garuu waan tokko wanna gaddisiise achi Yemen qofa keessaa miti bakka baay'ee jira asillee nu qannamaa waan tureef jechuudha. Miiloo jalaa butaa jirtu. Miiloo jalaa butaa tokko dhufeetiin anata Oromoo community bakka bu'ee jettan kunillee dhufee lakkisaa miti ana jedhaa jirtan. Ijaarrattanii warri ijaarrattanii isin warra Yemeniif waan ta'eef asiin dura waggaa bardheen gaddaa mootummaa warra waliin dalagnu keessa biyya dhaqee uummata gosa groupii 36 dubbisee 36 the worst Oromoodha naan jedhe. In every place bakka maratti iyyuu Yemen taate Saudi taate bakka hedduu irratti miiloo jalaa bunnee jenna. Miiloo jalaa butan jechuun maalidha? Lakkisaa miti ana ka jedhu. Kunoo dhufu ammoo nurachuu darbamneeti manna taana jechuudha. Achitti Yemen keessatti nama afaan isin hiiku isiniif qaxaranii jiran. Telefoon laayinii haatlaayinii ni jira. Bakki xalaatti darbitanii jira. Karaa afuriin qopheessanii akkasiin qunnaman hedduu jijjiiran keessattuu ijoollee warra adanii jirtanii jechuudha. Saanaa asiin dura gaaf tokko dubbannetti saanaa noorzii fi saawuziin kun warri biyya Yemen jirtan hedduun irra beektanii jettanii karaa saanaa kana hutuu kanatti control godha UN'n controlling godhu karaa adanii kana haga sanjara godha achirratti nama kan biraa immoo Yemen keessatti mootummaan tu galmeessee jedha akkuma Keenyaa kana jechuudha warra protection jedhanii mootummaa galmeessee jedha. Wanna kana bara 2016 jalqabeetiin UN irraa fuudhaniitiin ofii galmeessuuf jalqaban jechuudha.
kunnan qaban UN saniin beeka wanni isinitti maa jiru kun isinillee qarqaaru warra illee qarqaaruuf so kara biratti fudhatina so information kan ammoo irrumaa haa dhageettanii waan deemaa jirra haa bartaniif malee waan biraatii miti jechuudha so kara saawuzii kana yookiin adanii kana nama kuma torba qarqaaranii haga ji'a Oktoobarirra mallaqa kaasha kennaniif jechuudha akkasini kennaniin beektanii namoonni iddoo kana keessatti haftanii I'm pretty sure jirtanii maraafi dandeenya jechuu miti garuu namoota adda addaa rakkoo adda addaa warra uumaa jiru maqaa Oromootiin kan deemaa jirullee dhagahaa jirra maqaan yoo isin bade namni isinii hin gaddu warri kun warra hama yoo jedhe walumatti jumlaa nama jibban jumlaa nama jaalatanii jiran kanaafiyyuu fakkeenyaaf hiriiras bahaa jiru sagantaa anniversariiras bahaa jiru irratti waa'ee hiriiraa irratti dubbannee turre amma akkuma beektanii uummanni biyyaallee lola keessa jira hiyyummaa keessa jira ofiyyoo ofifatee of jibbee jira kanaafuu baqataaf yookiin ammoo rakkataaf gaddiinsa hedduun hin jiru akkuma beektan kana yeroo hiriira baatanii I think amma fakkeenyaaf biyya keenyatti Itoophiyaatti UN compound guddaadha namni seenuu danda'u security oggee jira so afutti yoo baatanii warra ollaattu anachi yamanillee dhaqeen beeku warra ollaattu complain godha waan adda addaa security sababa adda addaatiin isin qabatteetiin isin wanna godhuu dandeetti isin hidhuu isin waan miidhaa isin argachuu dandeetti waa danda'amu otoo godhamuu baate kaampeen adda addaa irratti dalagaa jirra akkasumas ammoo amma karaa wanna haalli waan mijahaa deemaa jiruuf xiqqoo information keessan haala gaariidhaan qabne especially volunteer Oromoo biyya kana keessa biyya alaa kana keessa yoo arganne namoota xiqqoo bullet point yoo nu fuudhu document galchuu hariiroo waan san qabaataa jirruu fi isiniif haala mijeessinee jenna jechuudha hiriira baatanii achitti rakkatu wanna godhuurra achitti amma nama tokko maqaa hin beektanii maatii fidee achi ciibsee jedhu sun baay'ee Oromoo jibbisiisee jira ani yamaniin hin jiru jechuudha waan qaqqaaramuu qabu qaqqaaranii so of eeggannaa guddaa gochuu qabna hariiroo keenya warra kanneen wajjin akkam banne jechuudha amma haga dandeenye isinii goona waan falan taane immoo tokko gochuu hin dandeenyu jechuudha waan maran goonaa jechuun haga beeknu isinitti himaa jira abdii guddaallee isinii kennuufi miti karoorri nu barbaannu warra kan wajjin dalagneetiin akkamitti sagalee isinii taana jechuudha fakkeenyaaf amma nama afaan hiikoo afaan Oromootiin fidanii jiran akkamitti warroota kanneen wajjin warroota kanneen wajjin walitti keesiin keessan yoo akka tasaa irraanfatamee waa'ee adda addaatiin cufamee quba qabdanii keesii nama hedduudhaan isin jalaa cadhisee jira keesii kanneen kana akka barreessinu amma qopheessaa jirraa yoo finnee jennee nama afaan Oromoo dubbatuuf afaan Ingiliffaa dubbatu finnee warra kana katabneetiin akka gaarii kenninaa fi ofii kennaayyuu daareektilii kennuuf akka dandeenyu waan yaalaa jirruuf jechuudha mee dhibbaan dhibbatti waadaa seenuun barbaadu garuu karaa sanii akka banamu yaalaa jirra jechuudha kun immoo community keenya duratti xiqqoo jalqabee jira bakka 99 dhuftanii anatu bakka bu'aa isaa miti kan ofirraa dhiisa rakkoon keenya bakka marayyuu bakkuma marayyuu kana rakkoon keenya si galee mootummaa biroo dhaqan lakkisii miti ana akka jedhutu dhufu kan immoo dalagaan godhi malee afaaniin wal jigsuu wal harkisuun isaa miti anatu beekaa ana malee abbaan hin jiru akka waan abaarsi gubbaarra nutti dhufee wayii kan godhaa jirtan hedduu naarsee hedduu na gaddisiisee jedhe biyya rakkoo kana keessa ta'anii namni akkamitti walii hidhee jira walii hidhuun qabu jechuudha wanni kun ammoo waan ta'aa jiru dooba immoo namni kana godhee waan biraallee godhu jedhee hin dhiisu kanaafuu nama akkanaa kana Oromoon communitiin tokko ta'a walii ijaarama tokko ta'a opshiniin biraa hin jiru innoo mootummaan isin keessa jira bakka 99 anatti illee bilbilinaa akkuma isiniin jedhe karaa arfaatiin qofa dalaguu barbaanna dookimentii keessan sagalee hundee dhiistan rakkoon qabu garuu karasiin deemanii waan kana irratti fokataa godhaa hin jiru isin jechuu barbaadeetiin Oromoonni akka tasaa waan kana dhageettanii ijoollee qabaatan waa'ee keezii irratti ijoollee musliima masgiida kataanii illee beeku masgiida warra Kaalifoorniyaa kan ijoolleen dubbannee nama nu soqaa jiranii ijoollee dargaggoo yoo qabaatanii ka afaan Oromoo dhageettu ka gurraan dhageettee afaan Ingiliffaan barreessitu yoo qabaatanii koottan qarqaaraa carraa guddatu jira garuu wanti nu barbaannu keeziin kunniin akkaataa itti taa'utu jira nama 1000tu jira humna akkasii hin qabnu jechuudha nama tokko qofa qabna saniyyuu nama paartaayimii dalagu jechuudha vaalantirii walitti guunneetiin keezii kana akka tokkoon kaa'anu jedhanii jiranii isin qarqaaruu irratti jechuudha hagara hundi keenya danda'u I think qabxiileen an dubbachuu barbaade qabxiileen kanuma inni guddaanii please wanni ani yaadaa jirru naaf gala akka nama rakkina keessaa dhufe
nama baqallee xiqqoo argeen jedhe nama mootummaan kunillee rakkoo guddaa keessa waan dhufeef sin hubadhee jedha hawwiin kiyya warra yeroo mara UN afoo dhaqee sagalee isaa iyyisiisa dhagahaa oolchisu sana otoo hin ta'in warroota duuba ka sagalee dhabbilii jettan dubartii keessattuu warroota kanaaf ta'uu fedhiin qaba. Kan ammoo ka ta'uu dandeenyu dhugaa irratti murtaa'uu qabdan dhiiroo. Dhugaa irratti rakkoo keessa jiru dhugaa irratti. Because kijibdanii nullee nu kijibsiisan jechuudha. Kijibda already akkas ta'ee jira amma isinitti himee jira. Diteelii tokko maqaa dhahee yookiin waan tokko isinitti immoo ta'ee jedhee duuba nullee nu wallolchiisuuf deemtanii because wanna security dha iccitii hin beektanii seera biyya alaa kana. Ammallee iccitii wanti dubbadheen jiru ani ka dubbadhaa jiru wanni isin gootan mana keessatti haasatu jira sun isin miidhaa jira jechuudha. UN'n resettlement programmii as geessu atattamaan hin dandeettu processitu jira. Kanaafiyyuu obsa godhadhaa. Rabbi sinaa qarqaaru warra biyyatti galuu yaada qabdanii biyya zaabatan keessa murtii gaariidha jedhee yaadan qaba. Yoo rabbi jedhee hopefully kaampeenii tokko afaan Oromootiin ijaarramee akka namni keenya biyyaa hin baane namni keenya bakka maratti duddu'ee bineensi nyaataa jira. Reefisaa alatti simbirreedhaaf irbaata ta'aa jira. Kanaafiyyuu haga dandeettaniin biyya kana keessaan bahinaa biyya namni akka duriitti mootummaan akka duriitti miti baqataa jibbanii jiruun namni biyya kana ammoo irra ooluu qabnan jedha. Of course mootummaa kanallee mootummaa keenya amma akkanatti otoo Oromoon aangoo irra jiru namoota dhibbaatamaan cadhisanii walloo keessatti akkasii walloo keessatti kaachiisaa jiran kun hedduu garaan gubee jira. Statement itti baasnee jirra advocacy keessaan godhaa jirra. Hopefully joottan dhufurraa jalqabeetiin gocha ollaan godhu kana akkamitti gurra nama baay'ee akka budhu irratti yaadaa jirra. Waan gaarii hedduu godhaa jirra. Garuu nama keenya hedduu waan dhaqqabaan jirree fi sanuma isinitti dhaamu barbaadeetii fi hedduu galatoomaa warra bira gahuu barbaachisu jettaniin bira naagahaa isiniin jedha. Yeroo hedduu keessaanis warra Saawudii naa bilbiltan naa barreessituun beekaa ka Saawudii kun very much complex ta'ee jira jechuudha hedduun rakkisee jedhee. Rakkoo kana ammoo miidiyaa adda addaa irratti namni baay'een dubbatee jira. So dhiibbaan numa godhuu yaalaa jirra. Kana hundaafiyyuu kophaa keenya hin dandeenyu isiniin jedha. Oromoota biyya alaa jirtan yoo jijjiirama hin fida jettan yoo hin qarqaara jettan koottan qarqaara. Kophaa keessan hin ulfaata fiiguun nuti bakka hadha jirru waggaa hedduu fudhatee jira. Credibility hadha qabnu dalagaa hedduu fudhatee as dhufe jechuudha. Of faarsuuf otoo hin ta'in jechuudha. Galgala kana community dura bu'oota waamnee jirra update adda addaatti waan jiruuf jechuudha. So kanaafiyyuu ka warri biyya alaa jirtanii resolution biilii amma baheetiin ka Itoophiyaa jeekaa jiru because yogguu amaarra yookiin naftanyoon iyyite qofa silatti waa dalagameen ka beekamu achi dura hin beekamu namni keenya asii galee wanuma lafaa jirutti fakkaata. Wal nyaachuu waan qaawwala xiqqoo argatanii warra nama wal nyaachisu. Warra dugunguree xiqqoo godhee jedhee ka waggaa hedduu irra dhiisanii sirriitti ergamtoonni PP warra dhiira ta'ee ammoo ka saree gadi ka damaa gadi ta'uu hin danda'u ka dubartii arrabsu kunneen warroota akkanaa jala hin deemina warroota akkanaa kana sheeriin godhina summiidha qabsoo Oromootiif jarri nama otoo hin ta'in abaarsa namaati. Warroota kanneen irraa fagaadhaa jedhee isin gorsa jechuudha. Warroonni kunniin wanni jarri godhu gaafa rakkoon xiqqoo dogongora tokko uumamu hedduu kana baanii harka dhaaniitiin nama wal nyaachisuudhaaf waan biraatiif jechuudha. Kan waa'ee pirootikaa irratti yeroo biraa deebinee mariitti goonaa na dhageettan natti fakkaata hedduu naa galatooma dhaamsa kiyya warra Yamanii naa geessaa isiniin jedha. Haganaaf nagaa fayyaa keessanaaf ta'a warra Saawudii jiru rabbi isin bira haa jiraatu jenna. Nagaatti.